Hayyuu koo haadha koo utubaa jireenyaa kan hamma taanee jirru adda walirraa fageenya. Bu'aa bayii meeqa keessa baaftee fidde asiin nageenyaan hamma adda baanee rakkina jireenyaan. Barritti adda baanee 2008 yaa garaa haadhaa tiin adda bayee jireenyaan dadhabee. Edanga duraanii rakkinan rakkadhu atofii rakkattee hanga umrii kanaatti ana guddifattee utuu ati boossuu imimmaan lolaaftee rakkinni jireenyaa si biraa na baaftee. Erga manaa ba'ees ati riban qabdu garaasi gubataa ilma koo kanamee maaluman mudataa jettee halkanii guyyaa garaan si hollata. Yeroon siif bilbiluu akkan hin mufanneef baroon jira jettaa. Wayyoo garaa haadhaa ni akkam na goota.